kuni qophii Simboo Keenya yeroo mara sa'aatii kana isin bira ga'udha. Inni kun andiriirfamu kun dirii jedhama. Ishiin tun ciraaroo jedhamte. Uffata aadaa Oromoo kan ammoo kan irratti hundeeffamee jiru maalin immoo dhaloota darbutti dhufutti immoo darbuu qaba jaan jennuuf akka karoorratti qabannee too hojjannaa. Kun amma kirri laal waa lama jira amma kun kirri walakkaan daka jirbichiin walakkaan daka jirbiin walakkaan immoo ol ishii tana keessa si'a tokko hakkaatti hoo darbate ishii tana hoo darbate garagalee immoo maal godhamoo tanaan immoo tun immoo gubbaarra aaltatun immoo gadi buutii handa kanaa sun ol dhufti sana booda wal hiitii jecha eeyyee qixxeenya kana keessa akkaatti darbatta laal kun darbatanii salphatti eeyyee sana booda maal goota inni hiitan jechaadha tanaan hiita han darbatamte san tanaan hidhamte jecha tanaan gudunfamte eeyyee tun akkaatti ol kaatu handa kana ol darbaa akkaatti wal darba san keessa tun kan hidhamtu amma anas sila si ibse sun aadaa tuulamaa kan jenne sun sila si'uma takkitti darbatta shi'am halluu biraan qabu jechaadha sii galee jimmis amma akkasuma halluu biraan qabu si'uma takkatti aaja kanaaf yeroo qusata akkaata lakkoo ta'u kanaafiyyuu aadaaduma diizaayinii garagaraa itti dabalaa mimmiidhagsuudhaaf immoo iyyuu kuulawwan garagaraa fayyadamtaniini dadhabbii isaallee akkasuma dabalaa dhufa sirriidha kana keessa amma diriiwwan amma as keessa jirtu tana keessa lakkoofsa xiqqoollee yoo dogoggorte ta'e maal ta'a diizaayina isii alaa jijjiira jechaadha tun lakkooftu ittiin lakkatanu kun akkaatti qabatanii ta'u ishiin takka takkaan isaatiin hin wannoodha lakkaa'amteeti kan wannoodha garuu isaan muuxannoo keessa lakkoofsi isaanii agarsiisa lakkaa'uun isaan nama isaan hin dhibu adeemsa beektu hin beeku dafanii beeku han ittiin lakkaa'an jirti akkuma riitimii muuziqaadhaa san tunis lakkoofsa qabdu uffanni tun lakkoofsan dalagamte lakkoofsa san keessa dogoggorte taanan diizaayina biraa sii kenna diizaayina barbaadde san onnu inni dhufu jechuudha. Kuno isheen tun muka leemana irraa kan soqamtee hojjetamtu garuu akkaatti ilaalan kan waan maashinni kompiitaraan waan hojjetame fakkaata tokko aartii maali akka sammuun isaanii amma akka cimaa ta'e tun amma tokko kirriin kan keessa jirbiiwwan kan keessa dabartee too dhufte tun soqanii akkaataa kanaan qopheessanii maashinaanii mata harka namaatiin hojjetama amma kun baay'ee dinqisiisa. Tun amma ishii jirbitti sila rooliidhaan warsharraa bitamtee dhufte san akkaataa kanaan kuno darbattuu tana keessa akka seentuuf kuno tun amma darbattuu keessa seenti kuno akkaataa kanaan akkaatti dhufteet kuno as keessa galtiif akkaataa kanaan akka galtuuf kana mijeessuudhaaf amma kan akkaataa kanaan hojjenne ta'e nuun mijatu darbattuudha kan mijeessinu haala kanaanii jechaadha as keessatti galchineet kun akkaatti irratti wanno innaaf jechaadha qopheessa eeyyee tartiiba san keessa galchinaaf kun akkaataa kanaan qopheessinaaf darbattuu tana keessa galchuudha kuno abbaan barbaadachuu dandeessi sabmoo waan muuxannoo yeroo muraasa leenjii xiqqoo barbaada maaliifiin haragalee qabu harkata hoo harkatirratti adda akkaatti qabaat haragalee hoo jabeessitee qabde ni citti haragalee immoo laalaa hoo gootee to'annoo ittis immoo asirratti ni tooftii hin mijatu hojiidha keetitti. Muuxannoo qabaachuun oolu natti fakkaata kana dura. Umurte bakka. Kuno laalama sila kanani warri haawwan keenya duratti akkaataa kanaan amma warsharraa oomishamee jirbiiwwan amma kara warshatti irraa nu dhuftu sun akkaataa kanaan warsharraa qaqallatee dhufuun dursa akkaataa kanaan harkaan fo'amteetiyyuu haawwan keenya kan bullukoodhaan irraa hojjetamu kan hojjetan gaabii garagaraatis qamisas uffata bunaatis akkaataa kanaan fo'aniiti harkaan fo'aniitiyyuu duratti. Kun amma kaduraati jechuudha. Kun addur bakka ammas hin hojjetama garuu akkaataa kanaan
gaabiiwwan fo'aa harkaa ammas gatiin isaallee ol dabala ol ka'aadha. Gatiin isin ol ka'a. Maaliif piyuur kutanidha amma kun. Kun amma guutumaan guututti jirbii qulqulluu irraa kan hojjetamedha oomishamudha amma kun. Makaan qabu bakka makaan qabu of keessaa. Ogummaa barbaada moo abbaan barbaada? Ingaa ogummaa barbaada. Amma dhaloonni duratti amma maatii keessatti haati ilmoo ishii warra dubaraa keessattuu nama jirbii foo barsiisu turan. Akkaataa kanaan warra jirbii foos haawwantu ijoollee isaanii ijoollee dubaroo fi hin barsiisu oduun heerumsiisin dura ilmoo ebaluu jedhamee akka hin arrafamne ogummaa barsiisaniiti. Nyaataaf dhugaatii qofa akka hojjetan qofa oduun ta'in ogummaa harkaatis hin barsiisu haawwan keenya kan dur. Kanaafuu ijoolleen maal baruu qabu kana aadaa kanarraa? Aadaa kanarraa haa xiqqaatu xinnaadha guddaadha oduun jedhin ogummaa baruu qabu. Ogummaan xinnaan qabu. Ogummaa jechaan kan kaleessa haawwan keenya akaakayyuu abaabileewwan keenya hojjechaa turan waan uffachaa turan waan irra taa'aa turan waan qabachaa turan boru dhaloota nu booda dhufuusis dabarsuudhaaf nutarra hojjannee agarsiisuu qabna. Ceesisuudhaaf. Wanti ogummaa fi malee hin ta'u. Tiimii garagaraa amma kun kan warshaadhaa qophaa'ee mana keessatti illee gosi kaawuyyaa garagaraatu jira. Kun amma fakkeenyaaf bishaan as keessatti guutama. As keessatti hin danfaa kun erga eeboota hin danfaa. Isa danfe san kun akkaan toggaatu kan as keessa istiimii baasatoo jedhama. Jirbittiin tunis immoo hoo dadachaatee fi hoo diriirte walqixa umuriin hojjetan hin horatan. Hoo dadachaate in ciccitaa deema. Hoo diriire garuu akkaataa kanaan hoo diriire garuu umurii hin horataa jechaadha. Istiimiin waa lamaaf miidhagina qofaaf himate jechaadha. Jirbiin tun waa lama irraa arganna. Tokko jirbiidhuma waan uumamarraa kara qotee bulaatiin kan argannudha. Raammoo harriitirraayis immoo hin argannaa jechaadha. Jirti raammoon harrii jirbii dhoofii ishiitiif dhoofti. Mataa ishiitiin ishiin iyyuu saayinsii takkaadha ishiin. Haja kanaaf jirbii gosa lamaan akka biyya keenyaatti kan itti fayyadamaa jirru. Deebisaa immoo waan garagaraa irraa amma fakkeenyaaf warqee irraallee akka jirbiititti uffata garagaraa kan godhaniitoo kan baasan jira ammayyeessaniitoo. Haja kanaaf waan garagaraatirraa waan uumamaatirraa waan garagaraatirraa jirbii argachuu dandeenya. Isuma garagallee uffata goonaa jechuudha. Uffatichi sila argaa turtan sanidha. Akkaataa kanaan hodhamee dhume kana booda bakka maamilli keenya kan nu ajaje istaandaardii kanaani fedhiin isaa kana haja ta'eefu akkaataa kanaan xumurree fi uffatamuu qofa ta'e jechaadha bakka amma xumurameera. Kanaafuu adeemsota mee nu yaadachiisaa mee xiqqoo ijoollee akka beekanii adeemsa inni keessa darbu hundumaa xumuraatti jechuudha. Jirbiin jirti. Jirbii tufte sun immoo akka sila agarsiisaatti hin fo'amti. Erga fo'amtee booda immoo shammaanee bira dhaqxi. Shammaanee jechi immoo hin dha'a. Carqiitti erga nu jijjiiree booda immoo maal ta'a inni muramee diizaayinii ta'eet kara hodhaa dhufa jechaadha. Hodhaa erga xumurree booda immoo istiimii goona. Istiimii booda immoo akkaataa kanaan qophaa'eet bakka fedhii maamila keenya. Diizaayinii dabaltan immoo xilfii qaba kunam. Kun amma xilfiidha inni olaanu kun. Kanaan gadaanu kana shammaanee dha'ee isa olaanu kana immoo xilfiidhaan hojjetama immoo kun. Kana jechuun ogeessuma hodhutu iyyuu itti dabalachuu. Miti xaan xilfii immoo xarafu immoo jira. Kunoo ina mucaachi jiru sana isa isaatti. Kanaafuu hundumtuu ogummaa mataasaa qaba. Mataasaa qaba. Uffata dubartiin takka uffattu qofa ogeessa meeqatu hojjeta haa xiqqaatuti ogeessa sadi meen kan ta'antu hojjeta. Shammaaneen jira, xalaafin jira, kan hodhu jira. Sadanuu ogeessa. Uffata dubartiin takka ogeessa sadiitti irratti hirmaataa jechaadha. Warra tokko warra istiimii mana godhuun alatti jechaadha. Kanaafuu kun xumuramee jira gabaa. Xumurame gabaa dhiyaate qophaa'edha. Galatoomaa ulfaadha. Galatoomaa isinis nu jiraadha.
ijoollee qophii simboo keenya ka torban kana kanumatti xumurra. Torban qophii kan birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha. Sin jaaladha.